dubbisee yookaan bira dhaqee yookaan isii salaamee yookaan guyyaa irraa sagalee isiin dhageenye oolu. Surraa malee isii dhabuun dandeessu jiru. Amma isii sangaa yoo namni soomanuma kan dura firraa alaal godhe malee egaa araamis sangaa amma sana dura dhageen jiru sheetiin nyaanni akka jiru gaafna gisee immoo ijaalaalu gurraan dhaguu kan hundi haraami jaamere. Saniifuu gaama yoo soomanuma kana dura na laaltanii gaafa nama waa naa godhaa taate malee. Gandara deemee dura wandalaatti dhuma ishees kennime beelaan na jira jeema soomana nama taa'abuunis. Amma hundaafuu waan inni jee kun dhugumatti waan jiraate jechuudha. Nuti immoo jannata barbaade aanaa mire addunyaatti itti dhiibneeti gisee gadduun haa jannani ni jiraati nuura dhayini jannataa san fuudhanii. San turre caala jechuudha. San fuunaa jechuudha. Waan bareeddu. Tamma asii fuunetana malee achitti fuuna. Achitti hawaata lafee. Achitti itti fuunaa mee wayita kaarama fuudha. Gisee akka laalte jenna. Qaama si kana keessaa lafee gata gartaa dhageesse. Diimina bareedine. Bareedinni akkasii addunyaa irratti hin argamu waa amartiin si takkittiin yoonni fi addunyaa kanarratti as baate jechuun addunyaa kana guutuu ibsite jechuudha. Isiitu amartummaan si qoftiin waan biraa isiin. Tanuma ifumaa qaatee amartii. Tanuma isiin kaattu san yoo addunyaa kana kaas baatu taate addunyaa kana guutuu ibsite addunyaa guutuu. Akkuma walii galaattu. Akkuma walii galaattu waan biraa dhiisuu. Achi ni haanoo ni jira. Egaa rabbiin. Uffanni kun ni jira jennaan keessa uffata nyaata. Nyaanni jira. Namni qullaa moo kan huccuu uffatee. Guyyaa jannata keessa garee qiyaamarraa hafu qullaa deemanii jannata keessa gaarabbiin sadiris magodhaa sadiris jira. Isaaf beekee. Isaaf beekaa allaa waalamee. Nurreelii namni tokko 72 harkataa. Sanirraa dargaggoo ibaadaa rabbii guddatte gartee. Guyyaa qiyaamaa kaniif uummanni. Yaa rabbi san nu godhiga. Amoodii si firaa san duraa asitti taatinyara. Taatinyara yoo dhiifne. Uummanni aduu keessa dhaabbatee gartee hulkaan itti hojjechee hulkaan qaama isaa kana hunda guutee aduun akkanatti taakuu qaqqaba gaddaatee nama guddisanii. Dargaggeessi ibaadaa rabbii keessa guddate jechuun achi dhaqee gaaddisaa shiraa wajjin ta'a jechuudha. Maashaallah. Saniifuu. Warra sararri nu haa godhamu. Sanarraa rabbi nu haa godhu. Irraa ifeeyne badii rabbiin irraa ifee gaajee hundi irraa ifeeyne toobannee ibaadaa teenyaan jabaachuu qabna malee waa'ee dhala haasawuun soomana keessa nu barbaachisu jechuudha. Ayyee duba amma tanarratti inshaallah anama quraana qareen beeku afaan salaataatiif akka salaallis hin beeku akkamitti soomanii naan jettame. Tana jabtuun kun amma jabtuun tana soomanaa dhufe. Soomanni ramadaana. Hasoomanamu aadaaf osoo hin ta'in shari'aa fi aadaaf soomanamu. Egaa salaata malee hin taatu mire. Shari'aaf soomanamaa. Quraana malee hin taatu. Quraanas qara'uu quraana laa namni kuni dirqama guutuu beekuu sodaa osoo hin barbaachisu hin ta'in hanqoo beektu qoraate jechuudha. Ayyee. Hanqoo beektu qoraate. Hanqoo takka illee sanuun beeku re. Salaatuma sanuun beeku yoon salaan namaa sin qeebalamuu jensirra. Si miti. Abbaa gadiitu yoo inni baradha jedhee danda'a barnoonni hin kutu barachuun. Egaa barama soomanaa dhufee anaa umri tanaan dhaabbadha. Ati immoo waa hedduu natti haasofitee anuunoo wanni nan barachaa ture wooma dhalaati wanni nan barachuu jiru wooma dhalaatiif wooma maallaqaati. Akkasii. Waa'ee maallaqaa illee waa'ee dhalaati. Irra guddaa wanni nan baradhe waa'ee maallaqaatiif waa'ee dhalaati. Maallaqa illee dhala. Dhala maallaqa illee irra guddaa dhala. Qalbii ilmaan namaa qalbii balleessaa. Akkan dalaganne akkan baranne godhee duubatti hambisaa jiru jaalala dhalaati. Ayyee. Saniifuu jaalala irraa hambisu. Nama fuudhanii dura. Araab irraatii fuudhuu caala. Ati manu barsiiftaa ree akkaataa quraanaa san hundaa. Ati ni beektaan sanii beektaa? Hawaasa kishanumaan barate ngaan salaatuun sanumaan beektaa. Afaan salaataa ni beektaa? Ni beektaa. Salaat na barsiiftaa jechuudha. Seenini quraanaas kanaanii qabaayee takkittiisan innis torbennee kar tokko si jaalu ati duraan bakka duraa inta gisee laqa sumaachi taa'ee afaan kaata maal bakka gaalaan barateeti kana deemu mucaan kun numaan jaa bakka durii bareedduun turte hunda achuma dhaqe. Beeku rabbiin isuma naffalee ho'i. Anta nama kuma qabaaree hin dhageenye wanta hundaa ho'i. Kanarratti maantana ni barannaa. Barannaa ni hojjannaa. Ni hojjannaa jechuudha. Waa hundaa'u. Dilee hojjechuun qabu amma akka tokko jira gaa. Soomanni kun maallaqa fi fidataa jira. Muka maallaqa sana fidannee hoo? Akkam? Soomanni maallaqa waan sa'a fi fidataa jira. Wanni sa'aatiin fidatu san maallaqa moo waan nyaatani? Soomanni riskii jirabbi namaa fi tujaaniif kadhatanfaa malee soomanni
Yoo na jenne teessee yoo kadhattee na fidiyatte fida. Rawanni inshallah wanti inni dhufee dhufu khayru malee dalagachuu malee waan biraa allaga kana Fidee jiruski. allaga kan waan qabu qabaata malee kan qabne isaa Duba waan jannata fiddu sana simmaan uffinere. Waay. waan kana kana yaadun gaarii miti addunyaan maa isin jirtu rabbi subhanahu wa ta'ala Rasulullah rabbi kiyya Alayhi salatu salam. Rasulullah addunyaan tumsilaanka gofla buuka ta'uu jaante rabbi nan khafira ina waasuuji bas Khaafiran waan baasu. ina waasu addunyaan silaa isin an gofla buuka ta'e khol fattuate gofla buuka buuka nan qabto kibin madam Saniif waan ittiin ulfaataniif obaasa yeroo isaan maaf Salmaaf dhugan addunyaa Ana astaghfirullah nama khafirlee rabbi nam godhine sila khafira sira na godhin jechuudha. Wama maallaqa fakkaatu na godhe. Nagumaan taarifa deemee biyya arabaatiin dhufe. Aramis karam ka giyyaati beeku. maallayni Isaanuma aramis dalaga isaanuma kan soomannes nyaatas arabmaan nyaata. maallayni nama jallisuun qabu waan dhumaatti ilaalan namoonni takkaasii biraa deema Bakka takka maaliif nama muslima isaa kana maaliif hin kadhine? takka isaas biraa deema takkaasii biraa deema muslima kan nuuf jira gaa alhamdulillah taa kan Dubaanuu muslima maana kenneme? fayyaan qofti nu giyaadha boo Anu muslima maana kenne fayyaa si kanne fayyaa si kanne Gara sii kana Sammuu sii qaba. kanne. Waan shabaaba taate gisee foote riskiin jaartii hojii dhufti yookaan kophayyoo dhufti lama ta'e ilaali jennimita. Duma jaartii. Jaartaanii uchii beekee wal fuutamu. Jaartii si fuudhinaa jechuun jira amma jaartii si fuudhinaa dhiisaa booda fuutanii jenni. eenyutu fuudhunaa jee Soomana kana keessaa miti ichi booda fuutanii jenni. Egaa soomana taati waan guutuun fitaa jettee mee osoo nu Waan fuudhe. gootu fidaa jeegaa. ati barnee fuudhan jenne fuudhuu jettee Anuma fuudhee dhiisee. yeroo hin qabu soofuudha guyyuma qofa itti deemuu dhabuudha malee halkan rabbi hin dhoorkine beektaa saniifuu Guyyaa rafaa halkanii galgala yoo feetes daleete. galgala Hojii manaa galgala sa'a 12 furaarraa eegaltee ilaa hanga subii raabaatti uma rakkoo hin qabu beektaa Yoo namni guyyaa akkasii ammoo itti dhiyaachuun gaarii miti saniifuu namni keenya soomana jeefaadha ambalanaa fuudhe baay'ee akkasan faa jira. Anu jeetanyatti akkasan faa isa jira faa hin ta'in barbaachisu halkan qaadraa bulanii guyyaa isa teessuun seeraadha. Seeraa islaamaa keessatti ittiin argamtu haffaarinsi akkasitti kilis guddaa jechuudha. Soomana asoo iddoo baane baatii lama hawwii takka iddoo baane yoo ammaa guyyaa takka iddoo baate amma taaree baatii lama rakkoo. yoo soomana furtamu. Guyyaa takka iddoo baatee soomana kana Guyyaa tokko iddoo baatee qaayisiidha. guyyaa takka iddoo baate Guyyaan tokko baatii lama. baatii lama guyyaa tokkicha sila warraa hojii tokko kafaluudhaaf baatii lama kafalte. Baatii lama qabu. Baatii lameen kafaltu san yoo niifi guyyaa tokko dadhabeetti iddoo baate amma haaree baatii lamee galtammaas. Haareetti immaas. Haareetti hin ta'u iddoo hin ta'u. Tiliinsaa guutuutanaa. Yoo ati akkas balleessin akka hojii iddoo baatees moo? Yoo akka sanatti dhumaas. Sobanaa. Fakkeenyaaf namni jaartiidhaa wajjin rafee furee fi kagartee kan hojii iddoo bee akkamiin garaagarummaa qaba soomana Yoo kanarratti. fayyaa dhabde. Yoo waan Yoo siree qubee. adda addaatiin dadhabbii gartee amna fagoo deemtee Imaltuu adeemu jiraate. imaltuu fagoo gartee haa fagoo tokkotti hin galle deemtee dadhabdi. Yoo fayyaa dhabde kaffalii isa dhuma tokko kafalama. Kaanoo fakkeenyaaf lama akkaan jira namni jaartii hojiidhaan bulee Akkam buluun furee fi Soomana halkan hin baanu Eewwa. guyyaa san furee balleessi. Kaan ammoo akkanuma furee nyaate. akkanatti fiimu. Haa takka hin balleessi. Kabayyaan dhabin. Kabajjaas hin dhabin. Qixaanni isaa baatuma lama moo garaagarummaa qaba. Garaagarummaa qabaa akkana bilaashi furuun qabu namni soomana wadaana. Yoo fayyaa dhabe fure yoo imaltuu osoo jiru fure wanni inni hafalu guyyaa tokkicha fure isa gartee sanuma hafala deebi'ee Hayyee yoo fayyaa dhabe taate. hayyee. Yoo ammoo akkana bilaashitti soomanni furuun ta'u maaliif furtaa fayyaa qabdu? Hin furte jechuudha. Hin furtu jechuudha. Qixaanni isaa gurguru waluma qixa jechuudha. Qixaanni jabaadha. Rabbiin sin ajjemna haa. Qixaanni isaa jaba jechuudha. Umriitti amata 15 keenya rabbiin furuu sin ajjemna. Wantummaan furtuu jiru fayyaa qabaatti. Maaliif furtaa? Kanaaf amma hanga agartee soomana afaanii qabdu jechuudha. Dhalaa sin laaltu. Ilaal. Takka daabbaa qabdu fakkisee dalaga yaadu laala akkanuma tureetti. Ilaal. Isii san laallaantu furee jechuudha. Soomanni soomni isaaniitu qaba. Saniifuu ati iyyatee lafa qabuun dirqama yoo miidhii kee akkasitti dhagahu taate waan hundaafuu ati iyyatee lafa qabuun dirqama sirraa. Ilaaltu jiru uummata akka Ilaaluun. Bakka ummatti lafa hin dubbiftus. Maal dubbifte dubbisuun haraami ajnabii dubbisuun haraami.
Eessa dubbifte soomana balleessita? Laaluun haraami dubbisuunis haraami. Nuti bakka dhala arabaa babbareedduu na jaan agarra. Awwa rakkoo waan qabattee koomataana. Amma ijjituun duraan akkana